harki harkan muruu. Garuu yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa nama barsiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka turtan kabajaan isinin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 subscribe gochuun maatii keenya ta'aa jechaa gara seenaa kanaatti kan isinin dabarsu ani gammachiisa. Shoomedha. Abbaa qabeenyaa baay'ee sooressa ta'e tokkotu ture. Abbaan qabeenyaa kun umrii isaa keessatti qabeenya hedduu horateera. Konkolaataas moodeelaa fi bifa garaagaraan bitatee nama biraa qabudha. Dhaabbanni inni hogganu yoo xiqqaate nama 100 nama 50 qacaranii dhaabbata hojjetanidha. Umrii ijoollummaa isaatii kaasee qabeenya horeen sadarkaa kanarra gahe. Akka biyya sanaattis nama baay'ee cimaa halkaniif guyyaa hojjechuun yeroo hedduu badhaafaman keessaa adda dureedha. Haa ta'uutii garuu namni kun dhala namaa akka dhala namaatti otoo hin taane akka horiitti ilaala. Rukutee dirqiidhaan hojjechiifata. Yoo hojjechuu baatan hojiirraa isaan ari'a. Namoonni waggaa hedduu hojjetanii sababoota garaagaraan yeroo ari'aman beenyaan hin kennamuufi. Isa duratti balleessuu miti bakka hojiitti balleessuu yaaduunuu hojiirraa nama adabsiisisa. Dhaabbata sana keessatti namni yeroo dheeraa hojjete yoo guddate baatii 4 baatii 5 kanaan ala garuu sababa ta'een mindaan irraa citee akka hin taaneen hojii hin malle irratti ajajamee hojii sanarraatii ari'ama. Namoonni tokko itti mufatanii maali biyya kana keessa seerri hin jiru moo kan namni kun akka nu godhu jedhanii himata yeroo irratti bananillee himanni sun isaanumatti deebi'ee murtoon itti murteeffama. Sababni isaa namni kun bakka hundaattuu harki isaa dheeraadha. Wanti inni jedhe dhaabbata isaa keessatti hin ta'u taanaan nama ajaja isaa dabarse sana akeekkachiisa tokko malee hojiirraa ari'a. Sababa kanaatti namoonni galata Rabbii hojii kana arganne kanaan booddee jireenya keenya haala gaariin gaggeeffanna jedhanii seenan otuu galata isaanii afaan isaaniirraa hin xumuriin miindaa isaaniillee seeraan hin argatiin hojiirraatii ari'amu. Gabaabumatti namni kun duroomee sadarkaa kanarra kan ga'e hojii harka isaatiin qulqulleessee hojjeteen otoo hin taane dafqi namaa harki namaa kan itti darbellee tokko lama miti. Hojjettoonni dhaabbata isaa keessaa aaranii mataa isaaniitiin hojii gadhiisu yoo didan miindaa isaanii lafa qullaatti kennuufii dhiisee irraa kutaa. Haala kanaan jireenya nama baay'ee erga miidhee booda turtii keessaa si'a tokko garuu dhaabbata isaatti dubartiin qacaramuuf dhufte wayyoo isa jechisiiste. Silaa dubartoonni dhaabbata sanatti qacaramuuf ulaagaa inni gaafate hunda guutuun dirqama isaati. Hojiitti seenaniis waliin ni ciisna yoo jedhan yoo hojicha itti fufuu barbaadan waliin ciisu. Yoo immoo lakki kun namummaa koo nan madaalu jedhan immoo didanii hojii sana gadhiisu. Maarree dubartiin qacaramte kuni qormaata barreeffamaa dabartee gaaffii afaanii yookiin immoo intarviyuu isa dhumaatiif nama kana bira yeroo seentu akkana jechuun jalqaba irratti ishee gaafate. Dura of ibsimee ati eenyu jedhe yeroo gaafatuuni maqaa ishee itti himuun qabxii guddaadhaan akka eebbifamtellee erga ibsitee fi booda gaaffiin lammaffaan wanta hundumaa ajajamte hojjechuu ni dandeessaayii jedhe ishee gaafata. Isheenis gaaffii salphaa itti fakkaatee eeyyeen hogganaan koo kan na gaafate hunda hojjechuun gahee hojii kootii jettee deebisteefi. Innis harka isaa walitti rukutee bor ganamaa ka'iitii tokkoffaa uffata gabaabaa uffatta. Lammaffaa immoo kuuliiwwan dibata babbareedoo fi gatii qaalii ta'an godhattee dhaabbata kana seentee ana biratti hojii jalqabdaa. Maallaqa si barbaachisu ammaa kaastee odiitarii koorraa fudhachuu ni dandeessaa jedhee isheetti dubbata. Dubara kanaatiif bitaa waan itti galeef utuu walii galtee hin mallatteessiin akkamittiin maallaqan fudhachuu danda'a jettee yeroo gaafattu ni dandeessaa kuni dhaabbata koodhaa seera barbaade irratti baasuu dhiisuun mirga kiyyaa eenyuyyuu nan gaafatu. Ati immoo kan jedhamte godhi malee kanaan olitti iyyuu
carraan si qunnamuu danda'a jabaattee hojjettee jedhee sobee ishee gaggeesse. Yeroo kana isheen reefuma yuunivarsiitii irraa eebbifamtee hojii jalqaba argattedha waan ta'eef ijoollummaa isheetii kaastee rakkattee kan ishee guddiste harmee isheef jecha maallaqa baastee uffata bittee fi wanta ishee gammachiisu gochuun gammadaa gara manaatti deebite. Akkuma balbala geesseenis harmee isheetti maramuun naaf gammadii hojii maallaqa gaariidhaan na qacaru tokko argadheeraa kunoo hojiillee otoo hin jalqabiin maallaqa hanga barbaadde baafadhu naan jedhee baafadheen uffataa fi wanneen kana siif biteen dhufee yaa harmee koo jettee gammachuu isheetti himatte. Haadhaaf garuu wanti kun takkaatti waan ifeef lakki yaa mucaa koo hojii kana hojjetteema booddee otoo naaf bitteetta ta'ee baay'ee natti tolaa hundumaafuu suuta jedheen ilaalaa akkuma jedhamtetti borga nama deemii jalqabii jettee mucaa isheetti himte. Mucaan ishee hojii argachuutti gammaddus maallaqa otoo walii galtee hin mallatteessiin kennamuun kun sirrii akka hin taane waan beektuuf haati shakkitee bulee gara hojiitti ergiti. Babbareedanii deemuun ulaagaa dhaabbatichaatti fakkaatee mucayyoonis ganamaan babbareeddee uffata gabaabaa fi dibata garaagaraa godhachuun gara dhaabbata kanaa hoogganaa ishee bira ni deemti. Innis gammadee harka walitti rukutee ol ka'ee guyyaa jalqabaa ishee keessummeessate. Baay'ee waan bareedduuf ati kan dalagdu ana biradha wanta ani si ajaje hunda sirriitti hojjetta jedheeni. Tole jettee bakka taa'umsa ishee yeroo teessu kokkolfaa deemee nagaa saalfii erga gaafateenii booda takkaa rifeensa ishee takkaa dugda ishee takkaa immoo harma ishee takkaa sarbaa ishee takkaa immoo duuba ishee tuttuquu yeroo barbaadu harkaan ofirraa deebisti. Maali yaa hoogganaa koo gita kanaaf hojii kanaaf hin qacarame moo jettee yeroo gaafattuuni hojiin as keessatti dalagnu kuni akka nu hin nuffisiisneef akka hiriyaatti waliin haasaa hojjechuu ni dandeenya jedhee deebisaafi. Erga kanaa isheenis guyyaama jalqabaa hanga kanaa walitti siquun maaliif barbaachisaree jettee yeroo gaafattuuni hojiin kun si'aayinaan yoo hojjetani malee anaafis siifis dadhabsiisaadha giddu gidduutti wal bashannansiisnaa jedheeni gaafataani. Guyyaama jalqabaa mucayyoo kanatti shakkii fi muffii guddaa itti uume. Bultee akkanuma ganamaan yeroo deemtu hoogganaan ishee nagaa erga gaafatanii booda fedhiin otoo hin taane dirqiidhaan qaama ishee ofitti butuu yaalanii. Yeroo kana isheenis iyyeen poolisii waamaa kanaan ala qaama kiyya lakkisii jettee gaafattiini. Yeroo kanatti inni amala bare waan ta'eef ha anaan iyyitee poolisii magaala kanaa qabsiista amma dafii narraa bahee jedhee ofirraa ishee ari'ee. Yeroo kanatti isheenis gadditee wanta ishee mudate galtee harmee isheetti himti. Harmeen ishees sittaafuu anoo durumayyuu garaan koon jaallannee jettee ilmoo ishee jajjabeessite. Hoogganaan kun garuu akka dubartoota kaanii bultee gaabbitee ni dhufti jedhee eegus mucayyoon kun ni dhufuu diddee. Sababiinsaa dubartoonni kaan jireenya isaaniitiif filannoo gara biraa waan hin qabneef dhoksaadhaan nama kana waliin akka inni barbaadu ta'anii fi jireenya isaanii dhiibbatu. Jaallatanii otoo hin taane yoo kana gochuudhaa baatan hojii isaaniirraa ari'amu. Hojiirraa takka ari'amnaan immoo argachuu miti itti siquun iyyuu baay'ee ulfaataadha. Namni kun hafuu ishee yeroo beeketti baay'ee aaruun ani abbaa qabeenyaa fi nama humna qabu magaala kanaa ta'een na tuffattee dubarri kuni akkam hafti jechuun dookumentii isheerraa mana jireenya ishee barbaaduun konkolaataa isaa qabatee bakka sana deeme. Akkuma gaheenis balbala yeroo rukutu haati mucayyoo kanaa gaditti ni baati. Maqaa waamtee abaluu maaltu si fidee jedhe yeroo gaafatuuni ergansi argee waggaa 20 fixeeraa as jirtamoo jedhee gaafateeni. Edaa haati mucaa kanaa jaalalleesaa yeroo dargaggummaa turte. Erga kanaa haati kunis naguma dhuftee waggaa hamma kana booddee har'a maalitti na yaadattee mee ol seeni mee jettee gara manaatti yeroo ol galchitu ol seenus battaluma garuu intalli ishee argitee nahuudhaan har'a immoo maaliif mana kiyya dhuftee harmee elaa isa kanadhaa si waliin sagaagale malee hojii sin hojjechiisu kannaan jedhee amma dafii mana kanaa bahi yookiin immoo poolisiin sitti waamaa jettee isatti dhaadatte. Yeroo kana namni kuni naasuudhaan weerarame. Haati kunis elaa argitee cubbuun kee anarra darbee intala kee waliin akka sagaagaltuuf si affeeree ani siif ulfaa'e jedheen ati yeroo mana keetii na darbattu ulfa kana hin baasu jedheen itti rakkadhee kan hin guddise mucaan kee
ishee kanadha. Rabbi sammuu kee duuchee ijaaf gurra kee ukkaamsee kunoo amala ganama barteen har'allee sitti taphachaa jira jettee nama kanatti dubbatte. Namni kunis baay'ee gaddee qalbiin isaa gadi cabee umrii isaa guutuu gochaama kana raawwachaa waan tureef haati kun amma dafiitiin irraa ba'ii ija koon si arguun barbaadu jettee mana ishee keessaa nama kana ariitee hangam qabeenya horannee humna guddaa godhannus namummaa keenya kan daganne yoo ta'e eessattuu yoomuu taanaan faayidaa nuuf hin qabu. Haala kanaan guyyaa tokko boquu keenya nu cabsaa. Qabeenyi nuti ijoollummaatii kaasnee walitti qabne guyyaa tokko dhiisnee yoo dhala qabaanne dhala keenyaaf, dhala hin qabnu taanaan immoo mootummaaf dhiisneeti dabarraa. Qabeenya walirra kaa'uuf jedhanii dhala namaa haala kanaan xureessaa jiraachuun dhumni isaa dhala ofii waliin kufuullee namatti fiduu ni danda'a. Hojjetanii jabaachuun wanta gaarii ta'us daandiin kun garuu fokkotaadha. Namni kun dhumarratti wanti inni ofiin jedhe utuun nama ta'ee qabeenyi kun hundi natti hafee maatii xiqqoon godhadheera ta'ee yoona silaa sammuu koofis nagaa jireenya koofis boqonnaa nan argadha jedhe. Haa ta'uutii garuu kuni carraa ta'ee ifa waan baheef malee yoona dhala isaa hedduu waliin sagaagalummaa raawwateera. Seenaawwan akka kanaa biyya keenya keessatti illee bakka hedduu jiru. Waaqayyo warreen akkanaarraa nu haa eegu. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.